Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaawwan darban keessatti akkaataa kamiin daataa keenya SPSS fi Excel irraa gara Stataatti fidachuu akka dandeenyu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo kan waliin ilaallu daataa taayipii SPSS fi Excel irraa dhufe akkaataa kamiin jijjiirrachuu dandeenya. Stringiin kan jiru yookaan teekisiidhaan kan jiru gara dabliitti yookaan nambariitti akkamitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuudhaan hordofuu eegalaa jecha. Kan miseensa taatan immoo hiriyoota keessan akka ga'uuf share like gochuun dagatinaa isiniin jedha. Kallattiidhumaanii gara barumsa keenya irratti gaafa ceenu. Akkaataa kamiin kan teekisiin jiru kana yookaan stringiin jiru kana gara dabli yookaan deesimaaliitti jijjiiruu dandeenya yookaan double decimal float gaafa jiru jechoonni kun afaanii kompiitaraa keessatti decimal number isa jennudha. Float double warreen kun isa nuti decimal number jennudha. Kana hubachuu danda'u qabdu namoonni tariitiin naannoo saayinsii kompiitaraatiin konseptii hin qabne double gaafan float gaafan maal jechuudha? Decimal number jechuudha. Decimal number jechuudha. Decimal kan ta'e jechuudha. Kan tuqaa of keessaa qabu jechuudha. Walumaa gala decimal number immoo maalidha? Lakkoofsota tuqaalaan keenyudha jechuudha. Kanaaf akkaataa kamiin data taayipii variabloota keenya kana gara dabiliitti jijjiirraa ta'uu fi maal goona jechuudha. Asxumna data ishee jettu kana dhumna create or change data ishee jettu kana dhumna isaa booda other variable transformation command kan jettu kana dhumna isaa booda dana dhumne encode value label from string variable stringing kan jiru irra deebiitii gara dabiliitti yookaan gara filootiitti na jijjiiree jechuudha. Sirriitti cuqaasa. Duwwaa akkasiin na dhufa. Duwwaa akkasiin na dhufa jechuudha. Duwwaa akkasiin na dhufa. Erga akka kanaan na dhufee booda maal godha jechuudha. Kan gaafa nuti asirratti cuqaasnu kan stringiidhaan jirutu displayidha. Fakkeenyaaf as keessaa kan stringiin jiru laala. Hundumtuu baayitiidha. Nambariidha kun. Baayit jechuun nambariidha. 0 and 1 0 and 1 kan baayit jechuun 01 kan jennu jechuudha. Yookaan binary number warra jennu waa'ee kanas sariitii ijoolleen naannoo saayinsii kompiitaraa jiranii ni beeku. Garuu namoonni warra kaan beekuu dhiisuu dandeessu. Baayit jechuun 01 ta'anii kan dijiitii 8 of keessaa qaban baayit jennan isaan ijaaramee jira. Nambariidha jechuudha kunis. Baayit kan jennu loongi kan jennu kun nambariidha. Stringii kan jettu kanatu teekisiidha jechuudha. Stringii kan jettu kun teekisiidha. Ishee kanatu gara kamitti jijjiiramuu qaba? Gara baayitii kanatti yookaan gara dabliitti jijjiiramuu qabdi jechuudha. Kanaaf eessan dhufaa asirratti gaafa cuqaasu ishee qofaa naa ibsa. Ishee qofaatu stringiidhaan jira waan ta'eef. Kanarratti gaafa cuqaasu kun ishee qofaa dhufeera. Isaa numeric value maqaa kana maqaa biraa moggaasiif jechuusaati. Maalin jedha? Marital status hin jiru. Marital underscore jedhee fayyadama gaasa sanarraati adda gochuudhaafi underscore status jedheen guuttadha. Isaa booda yoo barbaadan kana ishee kanatti godhachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo kan itti gootanii maqaa inni ittiin mogga'u ammas kennuufii dandeessu jechuudha. Marital ammas isuma galee status ajedhu okay ajedhu bifa kanaan na uumee jira jechuudha. Eessatti uume kun iddoo kana galche ilaala. Amma irariin jiru dana itoo irariin jiraate bifa kana ishee diimtuu kana agartu describe sila gaafa jedhu doon goreennaan irarii ta'uu sanatti mi'aati fideetu irariin jira. Karaktereeti barreessite kana waan itti barreessite kana recognizing godhuu isiniin jedha sitti. Recognizing godhuu kana isiniin jedha. Garuu amma naa fudhateera waan ta'eef fidee variable kuwas nagashee isaa booda irariin natti himne uumamee jira jechuudha. Amma maal status lama jira gaaddan. Tokko isa dura stringiin jirudha. Tokko isaa immoo gara dabiliitti jijjiirredha. Gara dabiliitti jijjiiramuu isaa amma haa ilaalu. Describe ilaalu. Ilaala marital status loongi taatetti jechuudha. Loongi jechuun maal jechuudha? Walumaa gala decimal isheen nu amma jechuudha. Float long warreen kun decimaalidha. Double warreen kun decimaalidha.
kanatti nu jijjiireera jechuudha. Kanatti nu jijjiireera. Kanaaf duplicate kan ammoo keessaan gata jechuudha. Kanaan dura isin agarsiisa drop command maal nu gooti war duplication yoo jiraate ittiin keessaa balleeffannaa jechuudha. Amma jero marital status kun fi marital status kun value tokko qabu waan ta'eef keessaa gatuun qaba jechuudha. Keessaa gatuun maal godha asuma irratti dhufeetan ronkoo kun mallattootti ishee kana gaafa naaf idduu ishee irratti lama cuqaasa isaa booda keessaan hagataa jechuudha. Hangatee lamma keessaa generate yookaan gene isheen jennu variable create gochuun nu fayyaddi. Drop isheen jennu variable create goone keessaa gatuu nu fayyaddi. Delete keessaa gochuudhaaf nu fayyaddi. Wanta asirratti hubatamuu qabu faayila nuti Excel irraa finnu kan Excel irraa finnu byte fi string dhaan nu ka'a. Kan SPSS dhaan finnu immoo maali nu ka'a jechuudha. Double dhaan nu ka'a. Hubadhaa. Data type ni Excel irraa dhufu byte string fi long dha. Kan SPSS irraa dhufu immoo double dha baay'isa. Double fi string qaba. Kanaaf filannoo lan keessan byte soo ta'e double soo ta'e stata irratti walumaa gala kan string jiru gara byte yookaan gara double jijjiirraan kanaaf analysis irratti dhiibbaan ni qabu xiqqaadha. Haa ta'u garuu yeroo baay'ee wanti hubatamuu qabu bytein 0.1 dhaan kan nuti barreessinu yookaan ibsinu double immoo decimal number dhaan ibsina waan ta'eef otoo hundumti isaa double ta'eeti bareedaadha. Maaliif doublein hundumaa of keessatti qabata. Digiitii tokko 0 hanga 10 jiru of keessatti qabata. Bytein immoo 0.1 qofa of keessatti qabata waan ta'eef kanaaf doublein utuu godhannee bareedaadha isiniin jedha. Double dhaan ragaa keenyas fidannuuf immoo maalirraa fidachuu qabna jechuudha. SPSS irraa fidan bareedaadha isiniin jedha. Yoo SPSS irraa fidannee itti fayyadamnee bareedaadha isiniin jedha. Sadarkaa hubii kiyyatti byte soo fayyadamne irra guddaa garuu stringin kan jirutu gara byte gara double dhaquu qabarraan kan hafe analysis nuti geggeessinu irratti keessumaa yeroo regression model gaafa hojjennu beta note beta 1 beta 2 beta 3 value sana estimate gochuuf deemna waan ta'eef estimate nu godhee yaada error amma kana mara uumuun hin qabu. Error uumuun qabu garuu stringin dirqama gara numberiitti jijjiiramuu qaba jechuudha. Numberii kamitti byte ta'uu danda'a double ta'uu danda'a integerii ta'uu danda'a gara lakkoofsaatti dhufuu qaba dirqama. Stringin gara lakkoofsaatti dhufuu qaba. Kana na hubadhaa. Stringin gara lakkoofsaatti dhufuu qaba isiniin jedha. Tutorial taanuuf garuu kan fayyadamu tutorial taanuuf kan fayyadamu SPSS irraa dhufedha jechuudha. Kan SPSS irraa dhufe fayyadama. Kan akka hubattan isiniin jecha kutaa taanu koodii biraa qabadhee isinii dhufa. Kutaawwan darban ilaalaa. Kutaawwan darban yoo hin beekne kutaasa kana hubachuu dandeessa waan ta'eef kutaawwan darbanis duuba deebi'aatii dhaqaa fuula YouTube kiyya irraatii buufadhaatii ilaalaati. Kutaa taanuuf of qopheessaa isiniin jedha. Hanga kutaa taanu wal agaruutti nagaan naa turan isiniin jedha. Namoonni fuula YouTube kiyya subscribe godha. Namoonni subscribe gootan immoo hiriyoota keessan akka ga'uuf like share godhaa isiniin jedha. Nagaan naa turan.